أشم أي أشم أي يا ويدبي أجايبة أي دبي أجايبة ويدبي أجايبة ويدبي أجايبة جاوربو شيك أبوتا ويدبي أجايبة ويدبي أجايبة أبو بنت لوينا مي ويبنن ومئة يا ويدبي أجايبة دبي أجايبة دبي أجايبة osoo gaafaa'oo gurrana irraa murte jette jan harreen gaafa fayyaa akkami jirtamme waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh bagana gaan duftan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh invite share goda abo pi jawwen kale pipi ni marache masha Allah يا ابو جلال امه اورومو نمنيكو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جال زيز غدي ميشير غدي انفايت غدي اي دفجي شيني ابو خلي اكم غدي لينچي سبا اي جوي بركون كنا ربي اورومو كني نميچ خنا بر اصون انجالن دي غرتا osoon hin jaalanneen sinje osoon hin jaalanne deeggartaan sinje jaawar kana waan taaneeti michuu baay'een qabaa lita biiftuutirraa dhaamsa koo gahini jaawar maamma bira turti malee piippiinuma diidaa waa takka yaadini jaawar keenya hadaraa jaawar yaaboo way qeerroof qarree dubbisii oromoo tamaraan ijoollee oromoo dammaysi jaawar gangawaaldan na wallee haaree bara haaree ittiin qopheessuu deema isin bitachuu qophooytanii وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكمل جرتمه كقاليون كقشتيون ببردو يولي سبا إلمان سبا شير إنبايت قرام شير إنبايت قرام ولين دكبا وانا كسينو تندبتنا وان جذبا اسنماتو نما سياسات يعني ما مقابة بالرئيس تنتنا أسجلت نتول بيناسي تكاني سي نامور مود الدنگر ربكتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته obboleessu rabbi sodaadhuuti onnee ummataa keessa eenyu jira ani bar namuma jaawar jala du arkeeti idaan lubbumaa fi dhaabnummaan siyaasaatu guutuun jibbaa gurbaa kana xiiba dibaan rabbi biraa shokokkul waan nama nurgeessu gurbaa rabbumaa jaalala kenneef yaa rabbii jaawar jaalala kenneef nuufis kennii jaa hinaaffaa dhiisa jaawar waan takka ingalini fi namichi shaytaantichi kunillee jaalala ummata harkatee deeggarsa ummata harkatee noobilii addunyaallee fudhate jabeeffachuu dadhabe jaawar garuu jaalala sabaa kana jabeeffachuu beekaa jaawar garuu jaalala kana jabeeffachuu beekaa hanga isin sheer gootan sagantattiin seenne sheer invite godhaadha walii daddabarsaadha laal oduuni nan fidu ni beeytanii isin ana caalaa isin tuna beekaa dubbiitii jagartee yeroo hundattuma dhuftani arra dhimma dirre dhawaatis akka gaarii gaqqabeetiin irraa dubbadda dhimma oromummaatiis gaqqabeetiin irraa dubbadda injifannoo woobootiis gaqqabeetiin irraa dubbadda maaliif dhimmi dirre dhawaa amma ka'ee hafarfamaas gaqqabeetiin irraa dubbadda
وهند سرتين رادو بچو ديما اسمال قوتا وني نونغر غارتن انفايت شير قفان نونغر غارتني دنديسن إذا ها ها جمعي لبانغور ولا قام سوسا أيه أما جرسا غنتا خينيا سينا اسن انفايت شيري اتمدادا الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته سنين جيتشا والروتن سلامتا تنجن أكم يويا نجوما أبوليين كينيا كمسلمة ككريستانا إبا بغنا غان دفت شير انفايت قد أجين هندنو بغنا غان دفتن أكما بيكمو متدورين تييرو كميو حالا يرو وجدت حالا يرو جتشون دينجي نجينيا وهند إفكيس بادتا جتشو duraan dursuudhaan ilmaan Oromoo tokkummaan keenya injifannoodha. Tokkummaan keenya humna. Diinni wanni inni diiguu barbaadu, wanni inni balleessuu barbaadu tokkummaa keenya. Laal paartii tana keessa turre. PP'n tun waan irra nu leenjisaa turtee jira. Haga dandeessanitti nama wal shakkisiisa. Adda baasaa, adda fageessaa jechuun irra leenjisanii jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya waan beenurraa isinii dubbachuu jirra. Meemma warra PP tana deeggaru laale. Yeroo hunda gosummaa fiigan, amantii fiigan, anaa ganda kanaati, anaa gosa kanaati, anaa maarree kana leenjiidhaa jechuudha. Doktareetii sheexaantichi qabatee dhufee kanaa ifi eeggadhaa yeroo hunda. Dhimmi dirra dhawaa dhimma Harargee qofaa miti. Dhimma Oromoo guutuuti. Dhimma Wallaggaati, dhimma Wallooti, dhimma Arsiiti, dhimma Oromoon guutuun bakka takkaa kutaan 11 bakka takkaa gabbee iyyuu qaba malee namnummaan gartee Harargee qoftiin iyyuun si galee dhaamsa dabarsuu qabaa jechuudha. Kun hin barbaachisu jechuudha. Si galee Dirree Dhawaa yoo fuudhamte Oromootu uffatame. Baale yoo fuudhamte Oromootu uffatame. Muyyaale yoo fuudhamte Oromootu uffatame. Warri gurraachaa kun yoo achi Wallagga as deemanii Asoosa irraa as deemanii Asoosa fudhatanii mislaawu yoo Oromootu uffatame. Yoo Walloo Amaarri gad deemee fudhate Oromootu uffatame. Akkasii yaada. Akkasii yaada malee akka waan gartee dhimma gartee ganda tokkoo dhimma garee takkaa dhimma akkasitti biran dabrina akkasitti yaadina. Duraan dursuudhaan deeggartoonni dhugaa deeggartoonni haqaa baga gammaddan baga gammanne jawwalleen kalee gabbee dhugaa ummataa sirri dubbatee ummata hanga inni daawwatamee gartanii jirtanii jechuudha. Ummata hanga gasseenee daawwate gubbarraan ka daawwate miliyoona taabee warra gasseenee gattuqee daawwate hagam takkaan akka daawwatame viidiyoon isaa ammatti hagam takka akka jirtu baga arkitanii jechuudha. Ummanni hagam takka dhugaaf hawwe hagam takka qophaawe hagam takka ummanni bilchaachaa jira jechuudha. Nama arkisiiftii jechuudha. Eegaan hangana siinjee booda Dirree Dhawaa arra dubbii Dirree Dhawaati. Dubbii Dirree Dhawaa dheengadda dubbachuu turre. Gaafa heerii seen ichi keessa kabajamu ani iyyuun ture jechuudha. Warri arra iyyu kun warri arra ijee gurra lamaan qabatee iyyu kun kaadiree mootummaati diyaaspooraan. Dabil ejentiidha firraa eegaa nuti wal beeyna. Warra dheengadda Khadiraa Joowar yookaan Kadiir Joowar kan isin jettaniin Minisootaa tanas simatee nyaata afaan kaayaa ture. Wanni ati dalagu jirtu waan ajaa'ibaati jabaadhu Oromoo buqqisi. Jabaadhu seenaa Oromoo jijjiire. Jaldeessaa hunda maqaa jijjiire. Kursii Oromoo hunda hiree. Si galee? Oromoo dhabamsiise gaafa nuti jennu nurra duuluutu warra tureetu arra waan akka Dirree Dhawaa Abiyyi dubbatee akka waan Dirree Dhawaa ta Oromooti jee murteessee huu ijee gurra qabatee iyyuu jira jechuudha.
namni tokko yoo si dhungate maaliif na dhungatee jiyaati yoo si arrabsee maaliif na arrabsee jiyaati abiyyi maaliif arra waa'ee dirra dhawaa kaase maaliif dhimma dirra dhawaa dubbate qaama keetirraa waan takka waan hubachuu qabdu qaama keetirraa mataa kana ol bakkiif qabattu ni hafe biyya san keessatti muummicha ministeeraati ol namni aangoo qabu hin jiru jechuudha osoo waan afaaniin jeessan kan itti amanu taate dirra dhawaan heeraan ala taa'u jirtii je'ee heera kabachiisuu qabu dirra dhawaa ka deebisuu qabu oromoodhaaf isaa jechuudha garuu kijibaadha ni kijibe amma waan jiruun isinii himuu dhufee jechuudha waan hin keessaan information qabu gurbaa dheengadda viidiyoo waraabee oromoon aananii fi killee gurguratti malee dirra dhawarraa maal qabdi jeessan viidiyoo gurbaa sanii gabbee ugaasonni afaan soomaleetiin ugaasa jama abbaan gadaa guutuun soomaleen qabduu fi kaabineen hundinuu walgeessan irra jirti dubbatte deebiin gurbaa sanii kennamte gadi hin baane waan ugaasonni jedhan gadi hin baane hirmaannaan uummataa takkalleen gadi hin baane maaliif viidiyoon takkittiin sun qofti gabbaate waay meef gaafadhu viidiyoo gurbaa sanii takkittii san qofa keessaa fuudhanii miidiyaadhaan maaliif balballoomsuun oofuun barbaachise jechuudha gurbaan sun eenyu dura kan beekneef hin gurbaan sun gaardii Adam Faaraatii fi isaatu ilmaan adeerraniiti mana Adam Faaraa gala gurbaa amma dura torbaan tokko dura abiyyi biiroo Amashideetii fi Adam Faaraa biiroo isaanii yaamee diraamaan kun akka dalagamu qaceelfamni kenname jechuudha torbaan tokko dura ozoon paarlamaan deemsisuuf guyyaa lama hafe Adam Faaraatii fi Amashidee yaameeti karoorri itti kenname maaliif karoorri kenname abiyyi kun nama akkam ture nama oromoorraa dhiinsaa keessatti harka cirsiisuu ture gudeechisuu ture oromoo buqqisuu ture bakka iddoo rabshaan jirtu guutuu takka takkatti dabaasee beekaa jechuudha waajjira san keessa ture waajjira san isa faa hundeessee jettanii ittiin dhaadattanii waajjira oromoo gudeechise oromoo salphise oromoo buqqise oromoo biyyaa baase waajjira san inni hundeessee jedhaniiti barfaarsee bulaan dhaadataani sila ani hundeessinee osoo nama mataa qabu taate ani hundeessinee jaabar waajjira san caalaa ka oromoo miidhan jiru namichi iddoo madaa Itoophiyaa tana takka takka beekaa jechuudha ichi keessaa abbootii isaatiif waan oromoo basaasaa ture sabaa sablammii basaasaa ture sirriitti takka takka beekaa jechuudha takka takka beekaa jechuudha gaafiin sunuun gaafatamne dirra dhawaanuun gaafatamne walqaayiti gaafiin paarlamaa keessa gaafatamne maaliif dirra dhawaa tuqe wali buusuu deemaa jechuudha wali buusuun jireenya isaati urmii dheereeffachuu waan hin takka jala muree isinii himuu qabu soomaleen dirra dhawaan ta oromoo ta'uu ni beeyti jijjiga ta oromoo ta'uu ni beeyti sigale jijjiga ta oromoo ta'uu ni beeyti dirra dhawaa dhiisiti even hargeysa jechuun afaan oromootiin maali hargeysa yoo jedhan afaan oromootiin ni beeytan magaalaa hargeysaa ta oromoo ta'uu ni beeyti maaliifi dirra dhawaan ta oromootii miti jedhanii amma dubbii kaasuun barbaachise kahaase haadireedha ka waan kana oofu jiru haadireedha ajaja kennamee jira sigale okay yoo ajajni kennamin yoo dhimma kana gartee warri tihaa godhutti hin jirre ummata wali buusuuf godhutti hin jirre
intala takka ta ummata dirre dhawaa shiite jettee arrabsite finfinnee gurra qabanii fidanii dhiifama gaafachiisan. Gurbaan akkas jeesun dirre dhawaa keessa gala. Bakki inni galu beekamaadha. Maaliif fuudhanii heeratti hin dhiyeessin? Khadiraan Joowar namicha afaan mastii sun si galee subhaanallah maashaallah ka jujjuu sun miidiyaa irra ba'ee maaliif fuudhee heeratti hin dhiyeessin? Yaa waa irraanfachuu jee Hacaaluun. Gaafa Jaawar hidhamee Hacaaluun du'e Amaarri maal jechuu ture Finfinnee keessa? Amaaraa miti. Deeninnatiin Abiyyi ummata Amaaraa ka hiriira ba'e keessa seentee maal jechuu ture? Hacaaluun du'e Jaawariin nu hafee jechuu ture. San ummata Amaaraa jee deeni beekaati kas jechisiisaa jechuudha. Kanu arrabsisiise gaafasiis arraas Abiyyi jechuudha. Deemtu kana gowwaa barbaadadha. Gowwaa kanaan iyyisiiftan, gowwaa kanaan maraachitan, gowwaa kanaan jechisiiftan gowwaa barbaadadha jechuudha. Ka gaafasiis jecha kana akka jarri deeninnatiin humniti kaachi keessa seenee jiru ka godhe Abiyyi. Arraas akka Oromoon arrabsamtu boobarruu tiyyatanii nan iskiriinshot godhee yeroo dheertuu dura isinii poosti godhe laalaa deemaa dhaqaati. Oromoorraa abdii muradde, Amaararraa abdii muradde, Tigrarraa abdii muradde sabaa sablammii xixiqqoo kana walitti qabateeti waajjira san leenjisuu ture wayin arraarra sii katabe. Naannoo dheengadda Soomaleen naannoo 14 paarlamaan Soomalee taa'ee lallabe tokko mormanii jiranii. Hin mormine jechuudha. Shimallis hin mormine, Shimallis maal harkaa qabaami wadalaati. Abiyyi hin mormine jechuudha. Sigal. Maal keessi jedhame sun nyaatee dhugee farsoo isaa quufee nyaachuu dhuguu rafuu dhuufuu kana qofa hojiin isaa malee telefoonatti dawwalamu eeggachuu qofa humaa keessa hin jiru. Sigal. Walaikum salaam wa rahmatullahi. Oliyye. Saniifuu ummanni keenya hin dogoggorina dirre dhawaa eenyu ol Soomaleen ni beekti ka Oromoo ta'u lafa afran qalloo ta'u Rabbii fi namni illee sirri beekaa jechuudha. Kar tokko ndaku Soomalee waliis lollee beeyna waliis fuunee beeyna wajjiis jiraannee beeyna gootummaa Oromollee beeyti. Onne isaanillee hanga geessu wal beeyna. Soomaleen nun dibdu. Ajandaan kun maaliif ka'e? Abiyyi Shaabiyaa baqatee jira. Sodaatee jira. Ajandaa laga diimaa firraa jijjiiruuf deema. Qabaddu dubbiin ansiin juutan. Asiin girrigirri kaasee ati ganaa kana kuttaa inni ajandaa laga diimaa jijjiiruuf deemaa jechuudha. Nuti hin barbaannu dirre dhawaa nu deeffata galatoomi. Galatoomi ragaa nuu ba'uu keeti. Wanni masirraa barbaannu garba diimaa. Namni hundi laga diimaa Abiyyi irraa wanni barbaannu. Akkanuma gaa beera walii qabaniituma beera idduu ta'anii akka Sheekhanaa Huseenitti baq jechuun hin ta'u. Laga diimaan isinii deebisaa. Wanni isin miskiinumtaniif. Wanni nageenyi bu'uu dideef. Wanni gartee qiyaamaan isin qabatteef. Laga diimaa dhabdanii nuun jetteemi. Ololteemi. Ay nuti wanni sirraa barbaannu dirre dhawaa miti. Laga diimaa sirraa barbaannu. Ummanni Oromoo tana gadin dhiisina. Anaa isiniin jee wayiifin isiniin jee. Ajandaa laga diimaa jijjiiruuf. Qayyi baarii jijjiiruuf. Abiyyi wanni nuti irraa barbaannu. Sigale? Wanni nuti irraa barbaannu ajandaa laga diimaati. Dirre dhawaa itti dhiistoo wari. Dachiin kar tokko hin dhayitu. Sigale? Soomalee maaliin duchisiise? Qabsoon Oromoo jabaatte. Hayyoonni Oromoo wal ta'e. Keessaa fi alaa walit dhufe. Ka walitti hin dhufu jee hundi walit dhufe. Ka walin beeku jee hundi wal baree. Kan hin adda baasee jee hundi na duubaa walit deebee.
qabsoon Oromoo jabaattee dhufteeti ajandaa uumnee dafnee Oromoo tana gargar baasuu qabnaadha. Waboon itti jabeessee jira, jawween itti jabeessee jira, hayyoonni keessaa fi alaan itti jabeessanii jiran. Qabsoon Oromoo dhiibdee dhufte konkone welcome walaikum salam. Qabsoon Oromoo dhiibdee dhufte hadaraa rabbiin wajji haa ajandaa uumaa jeeti. Mee abbuleeyyan kiyya waan takka laala. Mee viidiyoo mucaasanii malee viidiyoo takka naafidi. Mariin sun hoteela Dirree Dhawaa walakka geggeeffamte. Magaalaa walakkaa hoteela ministeeronni bu'anii geggeeffamte. Viidiyoo mucaa takkitti ka Oromoon killee fi aanan gurguruu malee maal as keessaa qabdi je'e san qofa oofu jiran. Deebiin kennamteef oofamaan jirtu. Yaannichi booda kenname oofamaan jiru. Sigale viidiyoo takkitti san qofa miidiyaa sanuu miidiyaa guddaa biyyattiin qabduun beekaa tamsaasan. Gowwaa barbaadadha. Oromoon amma dhiira qabdi. Nama fageessee waa harkuu qabdi jechuudha. Oromoo shawwadu durriyyee gartee ijoollee biyya alaa ta'uggii Kadiir Jowaar biyya tana dhufe dhayxee nyaata afaan keessi. Kadiir Jowaar iddoo bashannanaa geessiteeti bashannansiifti. Sigale Kadiir Jowaar iddoo bashannanaa geessitee bashannansiifti. Ammoo akka nama Dirree Dhawaa dhimmamu akka waan dhimmi Dirree Dhawaa isaan rakkisee. Sigale akka waan dhimmi Dirree Dhawaa isaan rakkisee way Dirree Dhawaa Soomaleen akkana nuun jette maare adeeroo Soomalee bar qawwee itti fudhachuun hin barbaadu uleenuu yaafta. Onnee Soomalee tanuma duraan beeynu. Soomalee yoo wal jala uleedhaan marra lama dhoo itti marra sadaffaa akka Ayisuuzii lafa dirree baatee fiiga. Onnee tamiin dhaabbatee dubbata. Ergamaa Abiyyiiti jechuudha. Kana uummanni Oromoo dhageeffachuu qaba abadan. PP'n amma diigamtee jirti siyaasaan isii jalaa bazabbazee jira. Waan gootuu fi waan dhiiftu wallaaltee TikTok irra baatee diinaa muftii TikTok irra dhufee bar koppiliink share invite jechuu eegalee bar. Nama isaan dhaga'uu dhabanii. Miidiyaa dilasan baay'ataan bitanii. Miidiyaa biyya alaa bitanii. Yuutuubaroota bitanii. Sigale? Nama isaan dhaga'uu dhabaniiti amma waliin bu'iinsaa deeman. Abiyyi wanni waliin bu'iinsa kana fideef laga diimaa dhiisuuf deema. Ani isinii barreesseetiin jira balaa barruuti screenshot godhadheetiin qaba. Gaafa inni dhiise yaannaa'unsi godhe kun olaalan duriin sii mijeetumaan gasii dhiisuu ta'a. Arra siin himne Shaabiyaa sodaateeti Soomalilaandi magantaa seenuu jiraa jee arra siin himne. Ajandaa sangartee dhaadatee way qabaa ganna dhiisaa jee osoon hayyoonni aboodhaaf dubbiin akkanaa miti aboo rabbii jiidhaaf osoon janiini hayyoota dhageeffachuu dhiisee dhaadatee maraatee ajandaan sun akka if duuban deebine bakka if duuban deebine uggii dhaqu mazmuurii hunda gayyaasee garba diimaa miixirqishoo miilliyyoo jechisiisee nama lafa dhiichisiisee sigal waan godheefi ajandaa biroo kaasee jala darbuudhaaf arra kana gaffidee jechuudha. Nuti Abiyyi irraa wanni barbaadnu Dirree Dhawaa miti laga diimaadha. Namni hundinuu tanarratti xiyyeeffadha. Abiyyi laga diimaa nuuf fiduu qaba. Abiyyi wanni isarraa barbaadnu laga diimaadha malee Dirree Dhawaa miti. Dirree Dhawaa heerinuu deebiitti kenna. Suwwaan rakkoo qabuu miti. Waan sakanditti osoo furmaatatti barbaadee furuu danda'u jechuudha. Ummanni Oromoo waan ajandaan kun dhufeef ergasii himne booda maal gochuu sirri jira? Qabsoo tee jabeessuu. Qabsoon teetti mudditee jirti. Hayyoonni kee wal dhagayanii keessaa fi alaan waboo cinaa hiriiranii dhaabbatanii sigalee sirna kana gartee boolla qotanii gadi fageessanii dhaabuu yaan gaafa sirna kee dhaabbate gaafa nama gartee si fakkaatuun bulte gaafa ijoollee teetiin hoogganamte gaafa warra sabboonummaa qabu ilma kee gudeedaatiin biitti qabamte
dirredawaa miti hargeessi deebii harkata. Magdashoon deebii harkatti. Lafa teenya irra jiraatan jarri. Nutiin lafa isaanirra jiraanna isaaniin lafa teenya irra jiraatan. Durumaanuu lafa namarra dhufanii gaafa referendamii jedhan dubbiin akkamitti akka jirtu. Amma soo malee muummicha ministeeraatiin gabbayii dhiifama gaafadhu jedhanii wuuyya. Dhugaa namni akka soo maletti mootummaa kanarraa fayyadame ni jira. Bar gandoota 14 lallabataniiti heeraan mirkanaa'ee fi Harargee lixaa tana guutuu bordoddee tana hunda qabatanii Baalee qabatanii Cinaassan qabatanii Muyyaalee qabatanii san gubbarraa naannoo isaanii misoomni kana wal qoodutti jiran adda wal baasutti jiran mee Soomaleen osoo mootummaan akkana ta'uuf ni dhufaa fi gana akkamiin mootummaa kanarra duulti ka yaada mataa keeti karra duuluu qabu sii malee si hadu'aa jiru buqqachaa jiru buqqa'aa jiru ajjeefamaa jiru jumlaan rashanamaa jiru karra duuluu qabu sii malee Soomaleen jilbaan rashanamaa jirtu naannoo isaanii misoomni akka gaarii deemu jira lafa gartee hawaashii gad je'ee gartee abbootiin isaanii lafa kaanii boonaniiti sigal Amashideetii fi mamma faaraalal qallichitti aanan shayxaantichaa sun boonaniiti waan isaanii ummata isaanii ijaarani osoo hin dhoysin baay'ata baasanii sigal Propozaala qopheessanii shayxaanticha fidanii shayxaantichi farramaa fi jira jechuudha. Mee maal dhabdee Soomaleen arra numaatu Soomaleen kana wallaalteeti. Mootummaa Oromooti. Oromoo biyya bulchee haya badabu. Oromoon maal irraa fayyadame? Ifiif irraa fayyadamu jirti jechuudha. Ummanni kee Oromiyaa tana ciranii jalaan ol ciru jiranii jechuudha. Baaleen ol dhufu jiranii jechuudha. Harargeen ol dhufu jiranii jechuudha. Ichin gamasiin gartee Harargee lixaa tana seenanii itti deemu jiranii jechuudha. Hawaashii gadii san suuta osoon qawwee takka dhukaafne boonanii fudhachaa jiran. Oromoo yoo qawwee takka bitatte harkaa fuudhan. Oromoon maaliin nyaadhaafuu maraachuu jira. Amma gartan Haramaayaa waan godhu jiran. Gaafaan handeen gadda break news jee gabaasu jawween irra gabaase gartanii anguyya lama duraan gabaase. Haramaayaa dhumu jira namni keenya xaragamu jira jeetiin gabaase. Gaafa san kaadireen na jala dhuftee misoomarra jirra bitirqisho Oromoo gartee manarra diigu horiidarii jedhanii ilmaan abbaa ilmaan 10 manarra diigu. Dhukkee godhu Oromoo rakkina malee maal kanarraa argatte. Kanammoo Soomaleen nu caalaa beekti jechuudha hooggantoonni Soomalee. Osoo waan kana keessaa shayxaanticha harkan qabaanne qaallicha abbaa gadaa ifiinjuu kana haati isaati hiree abbaa gadaa afran qalloo ka ifiinjuu haati isaati hireedha abbaa qofaa Oromoo sigale. Waan miksii qabaa malee aangootti hin kennan ni beeyti fiipi. Oromoo qulqullutti abadan aangoon kennan. Gaafa dheengadda Kadiraan Jawaartu qabtu dhufeen nama abaaruu ture. Walgahii qabu karaa dhaabeeti Dirredawaa dhufee nama abaaree xayyaaraan Adaama deebi. Arra isaa gabbee dubbatu garteeti. Lafti Oromoo akka ciramtu, lafti Oromoo akka ta nama biroo taate Dirredawaa keessa taa'ee dubbatee jechuudha. Dirredawaa keessa taa'ee dubbatee saniifuu ummanni keenya dogoggortanii kana Soomalee faan nu godhe maareen nu godhe Soomaleen Oromoo ni jibbiti nafxanyaa caalaa Soomalee Oromoo jibba tana 100% himbe arralaal abbaan gadaa isaanii ministeertichi isaanii abbaan ganda isaanii pirezidaantiin isaanii
ummanni isaanii tokkummaadhaan lafa Oromoo cirachuu Oromoo buqqisuu Oromoo hiyyoomsuu irratti sirritti bar isaan duraan Abiyyi dura dhaabbachuu turan gaafa Abdillee sayyaadattamoo yaadata lakkii baraan ifiifuu ummata kana balleessuuf hin dhufe ummata kana caccabsuuf hin dhufe jee eegee inni himeef boodaa bar nuti Oromoo seenessi dura dhaabbanne saati edaan nu caalaa Oromoo jibbitaa jedhaniiti Abiyyi wajji dhaabbachuu eegalanii jechuudha. Eega galeef booda yaa ummata keenya dammaqaa rabbi sodaadha. Dammaqaa. Sigala. Diradaawa buqqifattee deemtiin osoo malee. No. Jijjiga buqqifattee deemtiin. No. Arra ajandaa numa ajandaa sii ta'uu qaba. No. Ajandaan arraa sheexaanticha gartee akka soomaleen jecha kana jettee si arrabsitu biyyattii irra teesse. Soomalee miti soori ergamtoonni isaa akka achirra taa'anii maqaa soomaleetiin si arrabsa. Akka Amaarri Finfinnee keessa dhaabbatee gaafa isin irrichachi gootan gaallaa dhufee as keessatti gartee irricha godhe haxiratti aarsinee ajaa as keessaa baafna jee Amaarri girgiraa asirra naqatee yaa'u ture. Kana hunda ka godhe deeninnatii isaati. Kasi arrabsiisiise. Kasi xiqqeesse wasaqa kanaa jechuudha. Arra osoo Diradawaan ta Oromooti yee lallabuu fedhe eenyu isa gaafa ta Oromoo turtee jee bara turte arra teetii miti jechuu bara ni turte malee mee Amaaranyaa san irra deebii dhageeffadhu. Diradawaan ta Oromoo turtee jee arra garuu tasaaniitii miti jechuudha. Hay barreefu si mataa kanaa ol bakkiif qabatan qaama keetirraan jiru muummicha ministeeraatii ol sigale namni ati biyya san keessatti aangoo qaba jettee waatti himattu hin jiru mee waan takkaan isiniim dubbii Baalee tanaan isiniim gaafa Baalee gaafa maddi walaabuu Boorana Bahaa jala galuu deemtu manguddoon filamtee waan Shimallis godhe seetee qaalicha sheexaana kana waajjira bira dhayxe biraanuu juulaatiin bira nu geessi jedhanii anaa godhu jiraa dhiisaa jee ati garuu kana arrabsitu eenyu Shimallis miskiinticha nyaatee quufee farsoo isaa dhugee dhuufuu yaasu kana wadala kana ati arrabsita siigal amma dheengadda ummata hiriiraa guutuu buqqiseeti caccabsee wadala isaa kanatti ergee sareen isaa tun eega nama caccabsitee ummata Baalee kabajamaa san buqqiftee lafee hayyoota tachitti awwaalamte hunda Arabaa gurguranii eega ummanni buqqee waraanaan bakka birokkute ol deebi'ee ummata Baalee ummata bosona san eege asiin nuun ga'e maaliif galma hayyoon isaa galma geesseef akka waan ummata sanii nama yaade akka nama seenaa Baalee nama beeku akka gartee ifii keessaa harkan qabne waan kana namni biroo raawwate inni quban qabu baramma meelaa irra guddaan nama warra jalaa kanaan rakkoo qaba malee inni misooma godhu jira siin jaa inni gartee saroota isaa kana sitti ergee eega saroonni kun sidaan macambooda dhufeeti siifi fuuciisu kan amala fajaa qaba namichi fajaa waan jaanii jira biyya teenyatti fajaa jaama waan tokko si khutateeti godhee si afuufu bakka si khutate tan amma deebi'ee si khutata akka ati dammayxeef irraan dhoorkine godhee si afuufa si jedhe fajaa jedhani inni maal godha saroota kana si qaceelche saroonni kun milishaa fi poolisa raayyaa ittisaa kajaamu kana raayyaa hirrisa biyyaa kaniin anjuu kana kanaan eega si caccabsee si godaansisee si buqqisee biyya biroo si geesse si bo'anaacha amma ummata Baalee bosona kana isaanii nuun eege galataa isaanii mala manguddoon beeki nuun buqqisin jettee bira dhaytee manguddoo nama 200 olii hidhaanidhaa jira beeki dhimma kanaa ta Diradawaatii tanuma Diradawaan ta Oromoo turte maar already inni filima biroo qopheessee jira sigale mee gaafumaan isin gaafadhe tana takkitti gaafadha qaallittiin diriyaa ummata Diradawaa arrabsite
funyaan qabanii dira dhawa fidanii dhiifama gaafachiisan namicha achi dhaa'ee Oromoo arrabse ammallee hoteela san keessa bashannanu jira maaliif heeratti hin dhiyeessine maaliif hin qabne sigale maaliif hin qabne if gaafadhume sigale namni keenya gartee hoggii waa gootan dammaqinaan waa godhu qabdanii jechuudha waa godhu qabdanii jechuudha osoo isaan keessaa harkan qabaanne hoggis qabanii heera dhiyeessan Itoophiyaa keessatti waan takka jala mureetiin siimu namni ummata wali buusu kabajaa qaba aangoo harkata kaayyoota Oromoo xiqqeessu arrabsu kabaja qaba aangoo harkata jechuudha kana gaya lallabu hidhata akka taayyee kanatti warra nagaya lallabu hunda hidhaanidanii warra maaliif kun tahe sigale juu hunda hidhaanidanii sigale hidhaanidanii qeeroo meeqaa hidhaa jira saba diradaan ta Oromooti jechuudha miciyyoon dheengadda faarsee bulaan diradawaa gabbahee arrabse intalti faarsee bulaan diradawaa sun gabbahee arrabse diradawaa lafaaf ranqalloo qofa jettee bar kan namichi sharmaarkeen arrabse sharmuutitti maarree jee arrabse sun diradawaa lafaaf ranqalloo jetteeti dubbattee jechuudha akkasitti arrabsantee xiqqaatti yoo diradawaan tun lafa Oromooti jette Kadiir Jowaar irra duulu jirta dhimma Oromoo dura dhaabbachuu jirta maaltu waan diradawaa isin galchi Abiyyi dura dhaabbachuu jirta siin jedha yoommoo Oromoo arrabsite hoteela sii hireessanii yoo Oromoo xiqqeessite siree sii hireessanii nyaata kee qophee akka ati fiyyaannetti nyaata jettee akka ati rakkannetti nyaata hunda sii ajajanii enjoy gootee bashannanaa shaayii ta'e dhugaa buna dhugaa si gale akkasitti gale Oromoo arrabsita dabarsi miciyyoo lakkuu garaa qabdu nasiyaa ziyaatte jamtu ichi keessa duute Kadiraan Jowaar kan isin Kadiir jettaniin an Kadiraan jaani Kadiraan tun ichuma jirti haga ammaa lafa miciyyoon sun irra duute soomalee qabattee jirti maaliifi gumuma miciyyoo tanaan baasin erga miciyyoon sun duute booda sooma mamma faaraa fi amashi deerafaniin beekan jara ijaaraniiti gartee waa qophii guddoo as deemu jira namichi gartee Oromoo lafarraa dhabamsiisuuf qaallichi sheexaanni maqaa Abiyyi baafatee dhufe kun Oromoon eegana deeggaruu tur diddeniin xaragaa jeesan proomisa wa'ada jijjiirrachuu jira jechuudha wa'ada jijjiirrachuu jira jechuudha ay osoo miciyyoo sanuu gumaan baasin osoo maatii san jara gartee miciyyoo ajjeesee lafa sanii nama godaansise soomaleen lafa san qabattee irra taa'u jirti saaphiyaan bakka jaaniichi kililiishane sigale dirdawaan abbaa isaa'ee faan akka lafa kaanitti amata lamaa booda filannoo godhatti ila ammaa saniin bulu jirti inni muummicha ministeeraati dhufe arke ilma Oromooti dhuguu isinii bahe way isinuma jaalata maaliif deebii takka isiniin kennan maaliif lafti tun lafa Oromooti jee isiniin kennan yele namicha Abrahaam jaamu gartee Oromoon ta'in ka paartirra jiru ka duraanuu Oromoo harka cirsiisaa deerinnati wajji dhukkee gooyisaa ture isaa kaantibaan taha jee immoo ummata waliin naqee ummata dhukkee goosisuudhaaf yele itti deemamaa diradawaa keessa shira hedduu deemu jira yoo dubban kana hunda haa godhu maali heerri kabajamuu dhabuudha jechuudha durriyyeen biyya harkaa qabaachuudha jechuudha hayyuu silaa heera kabachiisu goota silaa heera kabachiisu hunda hidhaanii dhaguuranii kaan biyyarra ari'anii kaan boolla qabri galchanii jechuudha ummanni keenya kana gartee waan abdatee taa'ee waa'ee kana haasa'uun haraami wallahi
sheekotiin manzaraa tadheen gadda dhaabbattee amiin ibroofaan kadheen gadda dhaabbattee intala Abrooppa duute dirraa keessa dhaabbattee sagalee ta'u arra uggii Oromoodhaan deeninnatiin abiyyi Oromoo akkasitti arrabsitu Oromoo xiqqeessitu gabbee maaliif ummata Soomaleetii fi ummanni Oromoo ummata Muslimaati waliin bu'uun qabanii jecha kana juun haraami sheekotiin manzaraa gatiin qabdu ogginan siinjuu hujumaan harku jirta yale sheekotiin manzaraa bu'aan qabdu tuuyisiisee jira namichi rabbiif jecha qabsaawaan jirtu garaaf jecha qabsaawaa jirti gaabanan siinjuu san wan sheekotiin si abaartiin tukin mar wallahi haqanala ani onneeti ya rabbiin naark milkii Oromoo milkii sabaqiyyaatu onneeti ya keessa jira malee faayidaatiyya takka nama tokkoon aangorra geeffadhaa dubbachaa hin jiru wallahi abbaan fedhe yoon abaare onneeti ya keessa yoon hammeenyiin jiraanne waan an godhan mee sheekotiin manzaraatun Allah maashaallah jettee taa gartee kunoo laalaa biffee nyaachuu jirra maarree nyaachuu jirra ta'e jettu sun arragaa dubbiin deemtee mana isin dhuftee waan isin dubbatte na naga mee dubbiin deemtee mana isin dhufteeti waan isin dubbatte na inaa jechuudha so saniifuu ummanni yeroo ammatti isin kan qabdan anuma malee abbaa gadallee hin qabdan muummicha ministeerallee hin qabdan sheekotillee hin qabdan sheeni keessan sheekka abbutaati dhugaan isin ka dhugaa teessan irra cichee isinii dubbatu buruisee ka abba feetiin sodaadha sigale dhugaa dandayan hujii namaa galchan dadhaban afaaniin namaa galchan an dhugaa teessan hujii aangoo qabaadhee hujiin isiniin galchu afaaniin isinii galchuuf jira jechuudha sheeni dhugaa yoo jiraate anaasi sheekotii daldaltu sheekotii hiltan ta guyyaa dubra amaaraa dabbaa kana laalaa ooltu hiltanitti manzaraa kana uffatte akka namni irratti naqaane isin dabba eegaa oolti guyyaa dheeraa ati kitaaba naa eegaa oolte jettee kitaaba sitti kitaaba naa himi jettaan sigale sheekotii hiltan ta manzaraa tan sigale waatak harargeen abbaa gadaatii isin qabdu arra siin jenna namichi haadhaan Tikreedha abbaa qofa Oromoo sigale waatak Oromoon tun akka dhabamtu namni qeeroo harargee cabsee duyda kana cabsee zeeroo godhee PP jala galche namicha sani awwaliiniin dalaguu ture sirriitti hin beeku sigale ittumarran kaayyan irruman kaayyan Oromoon tun dhumtee xaragamte gammachuu isaaniiti amma arsii keessan nama hanganaa irra shaname hujjanna akka gammadalla namni hanganni nurraa dhumeemi ammaas rabbitti haa ida'u janii du'aa godhanii jechuudha nama hangan takka jireenya Oromoo jibbu jechuudha sigale nama hangan takka jireenya Oromoo jibbuutu aangorra jira jechuudha saniifuu ummanni Oromoo dammaqa hayyoota keessan dhageeffadha arra jaawurmaan maffaa qabdan kagartee ija kana ija afur qabu kayoochi deemus as duubaan firraa waa arku abiyyi kun maal akka ta'uu taa'u akka biyyallee balleessuu taa'u saballee balleessuu taa'u paartii OPDOllee balleessee booda hallayyakutuu taa'u osoon abiyyi itti gaafatamaa paartiin ta'e nuyi sigale nama akkanaa jira jechuudha daawwiti keessattiif garta nama kamarroo dirribaa jira kayoo isin gartee bilisoomni jettanillee hanga isin dammayxanii bineensummarraa nama jijjiiramtanii bineensaan bobbaasa bilisoomsa kaje malee namicha sheexaana kanatti akka sheekka abbu taafatti harkan kennadhu jennu aboo marroo nuuntiin kottume mazaraamii liliksan dhaynaa jenna danda'u jenna jalaa idee
أنا جيت ديبي وارد ندوسن دكيرك يلا وانت كده على مرة أي تأركون سنغاري يفرتين بيغا أنا ما جندان تقوقي دربمي أصون دربمنين دوسين مالف أصو خيسة سيني أركو بعدين مما فارسي بلا خنا عاري خنا لالا خيسو بيبين بيغن ألو مغانا قادر في أبوتي كبينياتي وجي إيجمالي خيسو بيبين بيغن إنجر سيفتو بيبي نوتي خيسة ترسيغا ما إنفورميشينو ما يسام باسن تقناي أما قاب تقو يادت تاني قربا أسر رافان بنو تقو تنبلاش قبر ميخايل أبي أنقر راقاسي جي ودو دبرس سيغا أبي نملا ما أنقر رانكاسو ندو أمالي نملا دنبلاش قبر ميخايلي في شماليس أبديسا أنقر رانكاسو هولا gurguddaa akkana jiru saatu gaafa du'ee harkatu gaafa jiru dhiisi gaafa du'ee harkatu saniifu ummanni keenya amma gaafiin abiyyi gaafachuu qabdan nuti wanni sirraa barbaannu dubbii dirra dhawaa ozoon hin taane namichi maal ta'e nuti wanni isinirraa barbaannu dubbii dirra dhawaa ozoon hin taane dubbii nuti dubbii dirra dhawaa ozoon hin taane wanni isinirraa barbaannu bahara diimaa sirraa barbaanna jechuun ajandaa jijjiiruun hin ta'u no change ajandaan keenya bahara diimaan fide jettee beeree idduu teessee kakattee mika sheekana Hussein beeree ifiin tarriftee wadalloota gurguddaa kana ifiin tarriftee dubbiin akka beera keessaa baq jaansan hin taatu nuti wanni sirraa barbaannu bahara diimaadha ajandaa kana jijjiiruu dhorku qabdan Oromoon guutuun Itoophiyaan guutuun inni kanumatti gartee Oromoo maqaa balleessee nama waliin fixee mazmuurii teenyaas bahara diimaa uuyuu jee dhiichisiisee mazmuuriin bahara diimaa jettee farshoo quuftee iyyisiiseetuma ajandaa jijjiiruu barbaadan no ta dirra dhawaa cufa amma anaa isiniin jee nuti wanni barbaannu abiyyirra yookaan sheexaanticharra bahara diimaa barbaanna bahara diimaa khabirollee ozoon hin taane asab barbaanna jigale asab barbaanna nuti akkana gowwaa barbaaddadhu kan gartee amal lama lafa dhiichiftee way mootiin keenya waraana gartee sadarkaa addunyaa eeggate jaare bahara diimaa Isaayyaas jijjiireeti gartee maraatan keenya tokko faan live irra taayeti wada asab gabtual jawaa takka information an qabu barjaartii jalaa utaaleetu kan gartee qaamaa hundi qatin live seenaa jaasigal abiyyi bahara diimaa eega dhiise baatii takka turee jira anis barreesseetiin jira screenshot godhadheetiin kaa'adhee taa'u jira guyyaan barreesserra sigale wanni nuti barbaannu jechuu qabdanis bahara diimaa sigale nin fida isaa jeemi ajandaan dirre dhawatti gaddeebuun qabu nuti fuuldurri keenya bahara diimaadha malee if duuba kara dirre dhawaa gaddeebuu ta Soomaaliyaa laandi nu shawwadde ta Soomaaliyaa laandi ummata shawwaddeeti lafa dhiichisiifte sigale gowwaa barbaaddadhu kanati gartee lafa dhiichisiiftee wallisiisiiftee huujechisiiftee qiyaamaa beera hunda gogoraa harma gurguddaa fi beera keetii san hunda akkana goosiftee beera harma shubbisiifte amma garagalteeti dubbii ajandaa ganda keessa gannuu oofta wanni akkas jaamuun jirtu ati wanni sirraa eegnu bahara diima sirraa eegna buleeso wada qayyi bahar
namni hundi qayyi bahar jechuun qabdan malee amma dhimma dirridhawatti ajandaa jijjiiree inni ajandaa kana jala dhokateeti useet beerasaa keessa taa'ee farsoo dhuga wanni kas jaamtu hin jirtu ummanni Itoophiyaa guutuun kana sirraa eegu jira tasanirraa hafte ummanni keenya hin dogoggorina wanni takka tan qaallichi kun isinii deebisu hin jiru wanni takka tan namichi kun isinii deebisu hin jiru namichi kun gartee Oromoo buqqisu Oromoo hongeysu Oromoo sabaa sablammii wajji wal jibbisiisu saba kana gartee ganallee Oromoo yoo aangoo qabatte nama fitti nama buqqifti nama kana gooti sigale nama kana gooti jechisiisee Oromoo tuffachiisuudha malee kaayyoon isaa Oromoo milkeessu takka gaafii Oromoo deebisuu miti kaayyoon isaa tanaa miti ani sirrittiin quba qaba sirrittiin beeka keessaan beeka amma adaama wali qabaniiti akkamitti ka filmaata hatuu qaban filmaata hataa yani kaadireef kaabinee leenjisaa jiranii filmaata maqaasan hataa yani afaanin astaayeti yoonii fi gartee dimokiraasiin namootan harka cabbaxeetiin isinii kenna jira sigale saniifu namtittiin kijibduudha kijibaan dhalattee kijibaan guddatte kijibni abiyyiif aadaadha faarsee bulaaf ammoo kanaa dhugaadha sigale bahara diimaa nuti wanni sirraa barbaannu dirradhaa ozoon hin ta'in bahara diimaadha namni hundi ajandaa keessan kara bahara diimaa deemuu qaba sigale hay inni nama jabaa waraana ture waan godhu beekaa abbichuu baamala mitirki shoduun jechuutti hin jirtani hay maal godhaa dubbii ganda keessa gad deebisare saniifu ajandaa ati dirradhawaatti irra qopheessite abadan hin fudhannu dabarsiiti warroottan gumaa nasiyaa gaafachuu jirtanillee jabaadhaa gaafadha ajandaan kun isin hagoogii akka waan birootti kun sigale warroottan gumaa nasiyaa ziyaad gaafachuu jirtan jabaadhaa gaafadha ijaaramaa gaafadha sigale waan xixiqqoodhaan bara kana nuun jee barkana nuun jee jettanii waan xixiqqoodhaan mataa if hin dhoosina waan yerootti gubuun hin barbaachifne yeroon gubina waan yerootti gubuun hin barbaachifnetti yeroon gubina dirradhawaa biyyi nuu dhiisee ganda keessatti soomalee nutu teekar goona dawwoo bade waan soomalee si yaachisin dirradhawaan teenya jijjigaa'u ta'e Jibuutiin teenya bar tatanaas yaachisan ati bahara diima hujiin tee abbaay fixe yettee dhaadattee no problem baga fitte sanirra si deeggar ati amma khatti aanu asab nu deebisu qabda Tigraay keessa baate ati dhiiraan gooticha kee namni silaa bun jiru Tigraay keessa baate Isaayyaas faa dhukkeerraa kaaftee mootummaa ifii barbaaddu dhaabdee asab nuu deebisuudha jechuudha. Asab nuu deebisuudha. Wanni ati godhuu qabdu hujiin tee asabi malee qabalee keessa gad deemtee wanni tun bakka kanaa turte Oromoo seenaa Oromoo maal beektaa? Oromoo seenaa himta. Oromoon si caalaa seenaa beekti. Mucaan tokko har'a dhalate si caalaa seenaa Oromoo beekti. Ati seenaan ati qabdu Oromoo keessatti dhiinsaa jaartee bakkatti Oromoon kolaafamu, bakkatti Oromoo miilli ciramu, bakkatti Oromoon diigamtu, bakka filimni adda addaa ka Oromoo xiqqeessu, Oromoo buqqisu. Alamaayyoo Garbaabaa faa warra gartee wilchar irratti xiyyiitiidhaan as keessa dhahee gartee surri isaa adda facaase. Warra Naayiroobii irraa Tasfaa'uun Camadaa faan akka hidhamanii fidanii makalaa keessa rashanaman. Waajjira godhe gadhaabe sii miti.
سيقال مي أرومون سيقال مي أرومون مال سر فيدا منا إنسا جاري بر نما كناتي بر إنسان كم مال قدو تري أروم هيوني كينيا وان إنسا خنا سر قبدني واجر أبي جاري جان كنا بدوغان أفان كبم فنيانين دبت فارسي بولان غرتي وانا كإنسان كن أرومو فيدي وانا كإنسان خنا را أرومو فيدمتي أرومو تخبوك سي إنسان هيو تخبودي سي إنسان ندي غمدا خدبم سي إنسان جارة ميخان دبسا بيو نايروبي را فوسيسي خفيتشيسي أبم سيسي واجر إنسان خنا واجر أبيجيتي يجو تيجي مليون تان عبدي إلا نكبوك إسي مليون روتا يوم سميلان كوب إيمالي لفا جيجا خيسا بوك إسي خقول واجر إنسان واجرين نجاري خنايج دينا خينيا أنغو قبتي بر إلما خينيو زون انتا إنسان بر كان جارمي بر أرومو تقفى أرومو بلي سودي بر هيوت أرومو أبمسي سودي بر آداف سفو أرومون قبضو بلي سودي بر سيالي سنيفو أمني خينيا gartee qaalicha waajjira kana dhaabee akka Oromoon baddu Oromoon xaragamtu godhe kana sigale arra ilma keenya aangoo qaba marreet Oromoo aangoo qabatanii nutti roorisinaa jaa tokkofaan viidiyoo isaa namni keessaan nutti erge warra ergamee leenjii tireen ta'e akka waan Oromoon aangoo qabattee fakkeessuudhaaf sigale booti Tigiraayi gaafa aangoo qabatte ummanni Tigiree mataa ol qabatee deemu ture Amara diisi amarree aga amma mataa ol qabatee deemu jira sigale hayyoonni silaa beeytonni silaa warri fageessee waa yaadu akka Minilik san fa'aatti ummata isaati Minilik beeka amarri goota keenya yoo jee faarfate haqa qaban haga irraa aadaa isaanii gadhaabee afaan isaanii akka biyya san bulchan godhee hoteela gurguddaa keessa yoo dhayte isaan garta daldala gurguddaa yoo dhayte isaan garta waajjira guddaa yoo dhayte isaan garta kana hunda maali sirnaa Minilik diriirseef silaa osoo hoogganaan biyyaa ilmi biyyaa namni gartee saba sanii yaadu akka Oromoon sadarkaa tanatti ol tuqaatu godhaa jechuudha kun ammoo ganda keessa deemee akka Soomalee nu jibbitu Amaarri nu jibbitu Tigireen nu jibbitu maal nu jibbitu silaa rabbi hayyoota keenya kana gabbaasee hayyoonni kun gartee gowwaa fi gowwittii dhageeffachuu didaniiti ija guduunfataniitti deemanii dhugaa tana gabbaasu jiran malee sigale osoo hayyoota kana rabbi nuu kennuu baate Oromoon zeeroo taatee bar Oromoon zeeroo taatee bar speeshaalii Jawaar Mohammadii fi Marroo fi Taayyeen faana osoo jiraachuu baate akka Sheek Abbutaa ka dhugaa osoo hin sodaan gabbahee waan arku isinii himu kun osoo jiraachuu baate sigale hay Oromoon dalagadda Oromoon maarree godhadda Oromoon miitirkishoo godhadda ijoollee shaqata gurgurtu takka walii qabee tujjaarota Oromoo ja'an sigale importii fi outportii taapteenii keessa ka jiru immoo jara inni nu arrabsiisu kan obboleeyyan keenya saniifu Oromoon wanni godhuu qabdu wanni hojjechuu qabdu wanni beekuu qabdu wanni duratti sirri laal filima namicha kana laal namni deeninnetti humnati haa keessa ture waan ati feetu si dura qaba abiyyi kitaaba barreessee ture yoo yaadattan ta'e inni barreessu waa namni barreessuu fi maqaa isaa turre jira jaan harree takka yookaan farda qirima dura qabii hallayyatti oofii hallayyaa sanii gaddarbii jaan duuba sigale amma Oromoo qirima dura qabeeti gartee waan dirre dhawaa tana dura qabeeti gaxoofu jira obboleeyyan keenya dammaqaa rabbi sodaadha namichi kun akka nama godhu akka isin godhu akkatti isin dhabamsiisu hunda barreeffateeti takka takkaan lafa kaayyatee dhufe osoon inni isinitti himu jiru hay rabbi wanni ergamaa sitti erguun maali akkanaan si godhuu ta'a jee eega si hime yoo ati jalaa didde si godhaame
yoo sitti nimin sin godhuu bar namichi kun si godhu jira bar si hime saniifu amma waan dirree dhawaa tana gartee gaafii waliin fakkaanne waliif fideeti akka waan gartee dubbii Oromoo dubbatee godhanii ijoolleen poolitikaan harkaa bade takka sigale ijoolleen poolitikaan harkaa bade takka as tetteessee Abiyyi dhugaa Oromoo dubbate maarree hoogganarraa dubbachuu eega nuti dubbirraa eena gocharraa eena malee sigale jechi kiyya firmaadhaa jeemu dubbiin tiyya firmaadhaa jeemu haa amma nu lallabu haare firmaadhaa mi jechisa so saniifu kijiba namicha kanaa gurran kenninaa yaa Oromootiyya kijibni Abiyyi hujiidha kijibni Abiyyi hujiidha adda nama diiguun Abiyyi hujiidha nama gartee facaasuun tokkummaa sabaa sablammii facaasuun Abiyyi hujiidha ummanni keenya dammayxanii firraa eeguu yeroon isaa ammaa osoo Oromoodhaaf yaade tanaaniin xumura gaafa Khadiraan Joor yookaan wanni afaan mastiitan isin Khadir Joor jettaniin sun kursi Oromoo fuudhee nama birootii hiru gaafas dhaabbu jaan seenaa Oromoo lafa Oromiyaa hunda jaldeessa bakka jaamtu hunda gaafa inni jijjiiru gaafa inni gartichi keessaa Oromoo xaragee saba biroo fideecha keessan naqu mana kennuuf aangoo kennuuf sigal farsee bulaa jaarratee akka Oromoo arrabsan Oromoo irra duulan goosisu dhaabsisaa jechuudha osoo nama Oromoo yaadu taate saniifu waan san hunda diraamaa san hunda goosisuu ture isaa jechuudha Oromoon tiyya osoo hin dogoggorre diinni kee guddaan nama Abiyyi Ahmed jedhamu shayxaana mataa baaldii isaa jechuudha nagaan jiraatu kun sheekka abbutaa